akka lakkoofsa Abashaatti bara 1945 Oromiyaa magaalaa Naqamteetti dhalatanii hayyoon kun barnoota isaanii biyya keessaa haga biyya alaatti hordofaniiru. Sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti baratanii xumuran. Seenaa miidiyaa biyya kanaa keessatti raadiyoo Hararirraa haga ETV'tti waggoottan 30 darbaniif aarsaa seenaan kaa'uu kaffalanii dhaloota dhufaa lufaaf waan danuu ka'aniiru. Akka lakkoofsa Abashaatti waxabajjii 16 bara 1983 yeroo televiizinii Itoophiyaa afaan Oromoo tamsaasuu jalqabu namni foddaa televiiziniin as ba'ee baga gammaddan jedhee isaan ture. Himaa sagalee misraachoo Looshaa Lookoo ogeessa guddicha miidiyaa Oromooti. Akka lakkoofsa Abashaatti bara 2003 sooroma yoo ba'anis bakka jiranitti hojiilee aartii Oromootiif galtee ta'an dalaguu hin dhiifne. Hojiilee hojjetaniin harka ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee namoota hedduurraa badhaasa fudhataniiru. Obbo Isaayyaas Hordofaa Miijanaa dhimmamaa umurii guutuu ogummaa gaazexeessummaa fi miidiyaa jennee jaalala qabnutti argisiisuudhaaf waraqaa galataa kanaa akka nurkaa fudhatanii fi Obbo Isaayyaas Hordofaa gara waltajjiitti hamilee guddaadhaan naafeera. Asirraa yeroo dheeraa isaan dhaabuu yaadda'eetan dhumarra saawwamaa jira. Pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damuseet gara kanatti dhufuudhaan badhaasa kana nuu laatu hamileedhaan naafeera. Kan Maariyaamileen keessan itti dabalaa malee Obbo Isaayyaas nu warra jirruuf abbaadha hangafa xurree har'a irra imalaa jirru kana kan saaqan isaanii ulfaadhaa kabajamaa umurii dheeraa isiniif kennuu kana caalaa gorsuudhaaf nu tumsuuf nu jajjabeessuun nu wajjin bara dheeraa akka jiraattan isiniif hawwina. Galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jenna. Kabaja guddaadhaan teessoo isaaniitti nu deebisa. Obbo Dirribiin gara kanatti nu deebitu ergama keessan irraa raawwanne isiniin jechaa jiru nuuf galcha. Itti aansuudhaan bara 1954 godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda Deddeegguu jedhamutti dhalatanii guddatan. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa gosa barnoota ji'oogiraafii utuu barachaa jiranii leenjii gaggabaaboo ogummaa gaazexeessummaa biyyoota akka Israa'el, Raashiyaa, Neezerlaandiif kan kana fakkaatan irraa fudhatanii ogummaa dilbii kuufatanii jiru. Biyya keenyatti miidiyaa isa jalqabaaf hangafa ta'e ETV keessas waggoottan 30 darbaniif sadarkaa gabaasaatii hanga daarekteerummaatti gulantaa adda addaa irratti hojjetanii jiru. Yeroo ammaa kana soorama ba'anii jiraatan illee jaalalaaf kabaja ogummichaaf qabaniin Addis Miidiyaa Neetwoorkii keessa ogummaa akka daarekteerummaa yookaan qajeelchummaa qopheessaa sagantaalee dookumentarii hojjechuu irratti argamu. Akkasumas industirii aartii Oromoo keessatti beekumsaaf ogummaa qabaniin barreessaa, gulaalaa, qajeelchaa fiilmiif sagantaalee adda addaa bocuudhaan sadarkaa duraa irratti argamu. Kana malees kan uummanni Oromoo baay'ee jaallatu tuuta dhangaa afaan Oromoo keessatti gahee leencaa ba'achaa turan. Ba'achaas jiru. Har'a gaazexeessaa buleessa kana Obbo Warquu Gaaddisaa dhimmamaa umurii guutuu ogummaa gaazexeessummaa goonee yaadachuudhaaf gara waltajjii kanaatti isaan afeerra. Kabajaan gara kanatti nu afeera. Ulfaadhaa kabajamaa umurii dheeraa isiniif kennuu isiniin jenna. Hamileen keessan galatoomaa.
Kana caalaa industirii miidiyaa Oromoo keessatti umurii dheeratanii waan guddaa akka gumaachan isaaniif hawwina. Baay'ee sin jaallanna. Kabajaan teessoo keessanitti nu deebi'a.